Sifatu. Ini makan dia. Hah? Adisu. Malu jatah. Kutu. Dan descendem tu. Harga kisah naskah Ora lahasya. Wila bahasya nohos. Inargan sisa harga kisah naskah Wekatar bahasya nohos. Akan ni guddatu akan ni galmagaw ilaltani warhi tanggat isa. Selisa narbisa gad isa diga olichatin. Gad isa diga Yesus Kristus isa lulain. Diga Yesus isa lulain. Mesha kana wana resta malka. Diga olichasa diga lulasa diga Yesus inarkat kaba. Ora lahasya ho. Wekatar bahasya nohos. Jeris isa sana. Wila bahasya loho, ikaban bahasya. Wila bahasya. Binar kiki mereka. Kai. Jande dapat. Ona duka. Namni tokko akka irraan qoltu na duka. Of danda'e dhaabbatu humna dhiiga walichaan. Afaan kana jala dabarsaa gadi qabaatti. Kottu gara kottu. Dhaabbadhu amma of danda'e humna dhiiga walichaa dhiiga Yesuus isa dhangala'e. Of danda'e dhaabbadhu. Indo umurii malee. Kota gara kota. Jadi oleh kabar kau. Dua sagora, injek darah di hasil. Out. Dia hilang. Baik ya, itu kami mandi. Harga sisi baik. Baik sah. Anda tiga orang chance ada je lah baik sah di sini. Baik sah. Baik sah harga sisi. Ya guys, harga segala bukan. Jadi kan kalau itu datang sinabu kubinti waaqayyo, inna sinas reda tapi tadi kan kita kan. Ya guys, harga sisi. Ya guys. Ya. Ya guys. Ya guys segala bukan. Harga sisi ya guys. Ya guys. Namoota baay'ee kan biyya kana keessatti. Kai, jadi mereka pakai Yesus nama Nazaret. Kai, dem, obdandai. Dem jedukan. Soce. Dem obdandai. Ya. Namni galata kabu jira. Namni galata. Dem amma. Ini kami kita sudah tinggi ni Yesus sedikit. Dari tempat kita, sambil Quran sampai Deni amas. Deni si kaca jalan buftu. Ini kami tidak lagi naftu. Ben, wena bahasya. Jadi bumi apa sah? Berdin berumat tiga Yesus ini. Gak bisa sih. Kita ni sering bertemu softura di sana. Intane Yesus gitu galera. We amen jadi kasat. Gana mana Rabina amin jadi anjir. Masita. Kotoka. Silawato suta dubbat waaqayyo si eebbisu mee qabeeni wajjin deeme achumaa ni qaban. Mucaan kun ni qabeera jecha deemi wajjin. Weela bahasyaa. Repepenebenebenebeeshaa. Deemi wajjin mucaan kun ni qabeera jecha. Deemi wajjin. Yesus jira amen jedhiiti. Kasi dubbadhu Yesus jira jedhi. Itti dabala Yesus jira jedha. Sagalee guddaan Yesus jira jedha. Dura danda'ee deemu dhiisi bakka. Deemu. Dandeessee deemtu dura. Amma jedhame socho'i achumatti socho'i. Maal hojjeta naan jette? Shunkurtii eessa? Achuma hojjeta. Qarshii kiisitti qabattee jirtaa mul'isa. Baasi mee qarshii.
Yesus keenya gooftaa. Ni harka keessan as qaba. Dargaggeessa kana kan hidhanii hambisanii fi nama guddatudhanni. Nama waaqayyo guddina addaa qabudha. Kanarraa kaasanii hidhanii siree irratti hambisanii Yesus Kiristoos garuu hiikeera. Umurii malee du'anii kenaan jedhe Yesus. Hallelujah. Hallelujah. Namoota akka inni siree irratti hafuuf oddoo biraa deemanii irratti hojjechiisanii hidhaniin argaa waaqayyo garuu hidhaa isaanii cireera naan jedha. Nama ta'anaan jedhe afarra waaqayyo. Hin jijjiirama jedha waaqayyo. Ameen jedhii. Relahas wila bahashe. Namni tokko jijjiiraan yaa ta'u. Atum tokko tokkotti jijjiirradhu ta'i. Ta'i dhaqi. Ta'i beenu. Eenyuun maqaan kee? Addisu ta'i. Ta'i qaxxadhi. Yaa waaqayyo jedhe. Araarri kee jedhe. Araarri kee jedhe. Naaf haa ta'u jedhe. Arraa kaasee jedhe. Bane afaan kee. Arraa kaasee. Arraa kaasee jedhe. Waan na hiiktee galanni siif haa ta'u. Dhiiga keetiin. Fayyeera jedhe. Fayyeera jedhe ammas. Fayyeera jedhe. Amma maaltu sitti dhaga'ama? Haa? Amma nagaa keetii? Harka walitti buusaa.